Kesko Filmii Afaan Oromoo mata dureen isaa Kesko jedhu. Aadaa, duudhaa, seenaa, safuu Oromoo bashannansiisaa kan barsiisu. Saamsoon Mokonnin Lataadhaan qophaa'ee adoolessa 16 Birbirsa Gooroo galma gamoo Eeliyaanaa keessatti sa'a 9 irraa eegalee adoolessa 17 ammoo galma giddugala aadaa Oromootti sa'a 7 irraa eegalee ni eebbifama. Marree bakkaa fi yeroo jedhametti qooddattoota sagantaa keenya akka taatan isin affeerree jirra. Kottaa aartii keenya waliin haa guddisnu. Kesko anis kan kee atis kan koo. Kesko hankeeti atis kan koo. Tokkummaati monaa dararaa fi rakkoo. Waameka tu darbe waliin keessa baane borii keenyaaf jecha adanuu taane. Kesko hankeeti atis kan koo. Kesko filmii baay'ee bareedaa ta'ee fi filmii sadarkaa isaa eeggateedha. Filmii kwaalitii eeggate akkasumas immoo yeroo dheeraadhaaf kan turedha. Filmiin kun yeroo barraa'urraa eegalee hamma post production kanatti hagadumaa kanatti filmii baay'ee turedha. Kanaaf baay'ee bareeda jedhee yaada. Artistoota Oromoos ta'ee barreessitoota filmii Kesko kanarraa kwaalitii isaa kanammoo dachaa dabaluudhaaf maaltu irraa eeggattee yaadda? Kan irraa eegamu kana caalaa irratti jabaatanii hojjechuudha. Keessattuu yommuu filmii afaan Oromooti kan hojjetan waan ta'eef waan Oromoo madaalu hojjetan waan ta'eef hamma danda'amaa ta'etti Oromoon hundi isaanii keessattuu warri filmii kanarra jiran industirii filmii kanarra jiran wal gargaaranii horatanii waliin ta'anii waan bareedaa isaa akka hojjetanidha kanaan dhaamsa dabarsuu barbaadu. Daawwattoonni kun amma galma guutuuf alatti qophaa'aa jiru. Mee Kesko atis ka sirriitti beektanii yaada irrattis qooddataa taateerta. Mee maalirraa eegdaa filmii kanaaf? Filmii kanarraa waan bareedan eegaa. Filmiin kun filmii jaalala keessatti koomeedii jaalalaa of keessaa qabudha. Filmii baay'ee bareedaa ta'edha. Achi keessatti wantoonni baay'een isaanii wantoota diinagdeedhaan wal qabatee hawaasummaadhaan wal qabatee jaalalaan wal qabatee waa baay'eetu ka'a. Kanaafuu filmiin kun filmii baay'ee nama hawwatuu fi keessattuu immoo daawwattoota gurra daawwattootaa keenyaaf gaariidha jedhee kana nawwudha. Sirriitti kan isaan itti bohaaran itti gammadanidha. Kesko hankeeti atis kan koo. Si baga nagaan eegdanii. Mee walaa baru. Galaasa Tarrafaa jedhama. Galaasa filmii Kesko ilaaluudhaaf asitti argamtee daawwattoota filmii Kesko ilaaluudhaaf maaltu? Filmii kana gaafa jalqaba beeksisa isaa dhaga'u baay'ee natti tole. Akkasumas immoo filmii Salamoon Saamsoonii kan qophaa'e ta'uusaa gaafa dhaga'u baay'ee natti tole. Baay'ee artistiin isa jaaladhudha. Akkasumas artistoonni biraas wajjin ni jiru. Baay'ee natti tolee tan dhufeera. Mee gammachuu akkamiitis dhaga'ama aartiin keenya hangana yoo guddatu lafa dur jirurraa amma immoo hanga tokko tarkaanfii tokko tarkaanfachaa jira. Keskoon filmii afaan Oromoo ta'e aartii afaan Oromoo seenaa hangam tarkaanfii tokko tarkaanfachiisa jettee yaadda? Okay, Kesko amma ilaaluu fi baay'een filmiin eegedha. Kana duras filmii numa ilaalla garuu haganas filmiin nu deemaa hin turre filmiin Oromoos baay'ee duubatti waan hafummaa fakkaatu ture. Garuu amma irra caala harka tokko sanaa ol dabaleera waan ta'eef baay'ee na gammachiiseera. Ammas immoo isa taanutti kan kana caalurras immoo filmoota Oromoo irra ni argina jedhee tanan eega. Guddaa galatoomii yaada keenya. Ayyeesh galatooma isinis. Kesko daawwachuudhaaf dhuftee natti fakkaata. Eeyyee daawwachuuf nufe. Eessarraa mee Kesko daawwachuuf eessarraa kaatee? Magaaluma kana. Magaalaa Finfinneetirraa jechuudha. Mee Kesko daawwachuuf maaltu si kakaase? Aartii Oromoo keessatti diraamolee akkas dhiyaatan babbareedaa jechuun baay'inaan waan hin argamneef kan immoo ilaallee cinaa bannee jajjabeessinee maaliif kan keenya waan ta'eef jajjabeessuuf nufe. Mee filmii Keskos haa ta'u filmiin afaan Oromoo uummata Oromootiif faayidaa maalii qaba? Uummata Oromootiif faayidaa guddaa qaba.
Unuun nu guddisaa addunyaa irratti beekamtii nu godhaa. Waan baay'ee nuuf gochuu danda'a karaa baay'ee. Isko Anketi atis kako Tokumati mona Darara firako Wame katu darbe walin keessa baane borii keenyaaf jecha har adanuu taane Isko Anketi atis kako Tokumati mona Darara firako Wame katu darbe walin keessa baane borii keenyaaf jecha har adanuu taane Isko Anketi atis kako Tokumati mona Darara firako Wame katu darbe walin keessa baane borii keenyaaf jecha har adanuu taane Isko Anketi atis kako Tokumati mona Darara firako Wame katu darbe walin keessa baane borii keenyaaf jecha har adanuu taane Isko Anketi atis kako Tokumati mona Darara firako Wame katu darbe walin keessa baane borii keenyaaf jecha har adanuu taane Isko Anketi atis kako Tokumati mona Darara firako Wame katu darbe walin keessa baane borii keenyaaf jecha har adanuu taane Isko Anketi atis kako Tokumati mona Darara firako Wame katu darbe walin keessa baane borii keenyaaf jecha har adanuu taane Isko Anketi atis kako Tokumati mona Darara firako Wame katu darbe walin keessa baane borii keenyaaf jecha har adanuu taane Isko Anketi atis kako Tokumati mona Darara firako Wame katu darbe walin keessa baane borii keenyaaf jecha har adanuu taane Isko Anketi atis kako Tokumati mona
dararaa fi rakkoo. Wameekatu darbe waliin keessa baane borii keenyaaf jecha adanuu taane. Kaapota fiilmii keessoo irratti hirmaatan akkasumas daayirektara fiilmii kanaa qooda fudhattoota hunda isaanii gara galma keessaatti hamilee guddaadhaan hamilee olaanaadhaan gara galmaatti naaf gara hamilee keessanaa kanaaf hamilee guddaa kanaaf Kini apa oh kalau ada mungkin apa mau sahabat itu kalau ada kalau ada sesuatu juga dia sampai juga sampai juga ibu sapi kembali ini disco kenapa suka ini dan suka hawa ini lebih seperti itu jadi hal kamu seperti hal yang terjadi Doktornya seperti gue ini kan aku masuk pada doktor ini karena harus hormatan filmnya dan dari profesor profesor klinis Samsul Napoleon aku masuk pada doktor di doktor kan bisa hormatan bagi kami harus juga betul betul kamu saya dokter dari sini general juga ayo juga itu masih cocok Ayah orang kita sah dah Tuhan yang berfaham saat ini Haleluya. Nuuf golcha hayyee waaqa cicoo gurraatti waaqa sagalan booranaa kan nagaan oolche nagaan nu haa bulchu dogoggora nu haa oolchu. Egaa hundi keenyaa kunoo har'a hojii ogummaa aartii akkasumas aartistoonni ifaajii bara baay'ee har'a itti faajanii asiin gaan kana isaaniif haa milkeessu. Hundi keenyaa immoo warri sagantaa kana irratti argamnee fiilmii kana eebbisuudhaaf dhufne akkuma nagaadhaan baane nagaadhaan nu haa galchu. Hundi keenyaa jaalala nu haa kennu, tokkummaa nu haa kennu, aartiin keenya haa dagaagu. Beekan keenya haa bulu kanaan wallaale rabbi taaguutu. Waaqa nagaan nu oolchite yaa galata. Yaa galata. Galata. Yaa waaqa nagaan nu oolchite. Tolli kee dulloomiin galanni kee hin badiin. Yaa waaqa nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi. Bulchi waaqa. Saboo karaa deemu nu baasi. Baasi waaqa. Saboo namaa deemu nu baasi. Baasi waaqa. Amaan maataa nurraa qabi. Qabi waaqa. Fayyaa nutti qabi. Nagaa nu kenni. Nu kenni. Tokkummaa kee nu kenni. Nu kenni. Kan nagaan nu oolchite immoo nagaan nu bulchi. Yaa waaqa. Beekaa keenya nu bulchi. Olaalaa keenya nu beeksisi. Xinnaa keenya nu guddisi. Ijoollee kana kan ogummaa aartii kana kan dagaagsaa jiran kana yaa waaqa adda kee nu kenniif, addunyaa kee nu kenniif, fayyaa kee nu kenniif, adda argatani, beekumsa argatani, galii argatani, addaaf addunyaa argatani, paarkii irratti argatani, fayyaa kennamu akkuma isaan guddina ogummaa kanaaf ifaajjan hundu waaqni rabbi galata isaanii haa kennu. Kan nuti jenne rabbi ati nuti hin jenna nuti waaqa kadhanna yaa rabbi ati nuu guuti. Rabbi ati nuu guuti. Tokkummaa uummata keenyaas nuu cimsi. Cimsi waaqa. Tokkummaa artistoota keenyaas nuu cimsi. Cimsi waaqa. Tokko nuu cimsi. Cimsi waaqa. Kan nuti jenne yaa rabbi ati nuu jenni. Jedhi waaqa. Nuuf galcha. Ayyee waaqa uumamaa waaqa cicoo gurraatti waaqa cicoo gurraachaa. Waaqa sagal gabaa waaqa sagal booranaa waaqa kuraa jiddaa waaqa sagdeen adaa waaqa jaambachoo waaqa sadeen soodoo maalima soodoo waaqa ituu furbalaa waaqa karaayyaa hasaboo waaqa sindoo seekoo mandoo waaqayyo nagaan bulee nagaan nu oolchi waaqa amaa maataa nutti qabu qabi duraa qabu tolaa nutti qabu qabi waaqa biyya nagaan nu taasisi biyya nagaan nu taasisi rooblee rooba keessa namu hidhin caamtee caama keessa namu hidhin yaa waaqsi kadhannaati nu dhagaye waaqa oromoon tokko haa ta'u oromoon tokko haa ta'u yoo oromoon tokko ta'e waan hundumaa hin argata yaa waaq tokko nu taasisi tokko nu taasisi yaa waaq ilaamee warra waliin jedhee yaada wal jijjiiru yaa waaq nu taasisi yaa waaq warra waraanaa nu taasisi warra adoon nu taasisi yaa waaq si kadhannaati nu dhagaye uumaa nu dhagaye bokkuu nu dhagaye kallachi nu dhagaye gadaa shan oromoo nu dhagaye
ijoolleen kun yoo lafaate sadarkaa kanaa fi waaqa asiin gaami Oromoon eeggata waan baay'ee dhabaa ture. Ammoo kun waaqa buqqaa lafa keessaa utaalaa bahutti aartiin adda addaa karaa aartii haa ta'u karaa kitaaba barreessuu haa ta'u karaa hundumaatiin ijoolleen keenya waan baay'ee hojjetaa jirti. Ijoolleen kun yaa waaqnuu guddis yaa waaqnuu guddis qaroo kenniif addaaf addunyaa kenniif qabeenya irratti qabeenya kenniif fayyaa irratti fayyaa kenniif ijoolleen kun haa guddaa waan kana kan qopheesse immoo waaqayyo haa guddisu haa argatu uummanni kun immoo bahee makiinaa isaa qabatee konkolaataa adda addaa qabatee gurbaa kana bira dhaabbanna ijoollee aartii kana bira dhaabbanna jedhee karaa hundumaa amma wal ga'ee dhufe uummanni kun nagaan mana isaatti haa galu nagaan mana isaatti haa galu horii baase immoo waaqayyo itti haa guutuuf akkanumatti immoo warra wal bira dhaabbatee warra wal bareessu warra walii ta'u warra gurmuu walii ta'u yaa waaqnuu taasis akkanumatti Oromoon innaa hundumaa fiigee wal bira dhaabbatee wal guddisee wal gurmeessee sadarkaa kanaa yoo ga'e waan hundumaa hin arganna waan nuti hin argannu hin jiru waaqayyo mootti nu guuta waan itti nu yaaduutu uumaan itti nu yaaduutu tuulaan itti nu yaaduutu tulluu finfinneetti nu yaaduutu burqaan finfinneetti nu yaaduutu ani jedhee waan naa jedhe naftaa jedhe ani kanan beekaa waan hundumaa beekaa bari roobaa quufaa gadaan quufaa gabbe. Samson Makonnin aartii Oromoo keessatti gumaacha guddaadha kan inni nuuf gumaachaa ture. Kallattii hundumaatiin kaasuu dandeenya. Maaliif yeroo diraamaa ilaalaa ture keessatti diraamaawwan baay'ee tarreessuu dandeenya afaan Oromoodhaan kan hojjetaman keessa. Amma immoo haala adda ta'een fiilmii Keeskoo gosti fiilmii isaas adda kan ta'e daayirekt gochuudhaan akkasumas immoo piroodiisara fiilmii kanaa ta'uudhaan Saamiin fiilmii kana irratti kan inni hirmaate waa'ee Saamiitu waa jedhe natti tola. Yoo na eeyyamte ta'eef. Samson Makonnin waan baay'ee irratti hojjeteera. Tarii wal faarsuu aadaa isaan qaban garuu yoo kana godhe natti hin qabamina waan isaaf maluuf. Fiilmii afaan Oromoo hedduu irratti hirmaateera. Fakkeenyaaf Saamaaloo, Waadaa, Hadhaa, Haqadabe, Abbeentaa, Maatiiwwan, Leelloo, Madaa hin qoorre kun gama fiilmiitiin baay'ee dhaqxee hamilee naa kennaa bishaanidha. Sochii isaa kanaan hin dhaabbanne diraamaa walitti fufiinsaan foddaa televizyiinii irratti darbaa turan afaan Oromoodhaan hojjetaman kanneen akka Amaasiloo, Safuu, Ilkee, Dungoo baay'ee keenya beeknaa kanneen kana irrattis immoo qooda fudhataa olaanaa ta'uudhaan hirmaataa tureera. Saamiidhaan kan adda isa godhu xiqqoo ishee waan muraasan jechuu barbaada. Fiilmii afaan Oromoo yookaan aartii afaan Oromoo qofa keessatti osoo hin taane fiilmii afaan Amaariffaa, diraamaa afaan Amaariffaa hedduu keessattis qooda fudhataa ta'e hojjetaa tureera. Kanaaf fakkeenya kaasuudhaaf kanneen akka fiilmii afaan Amaariffaa Ambaasaaddaru, Hewaan Indawaasaa, Yahamlee Musharraa, Yaaltanoora Lichinnat, Zakaaraa, Laagabaanoo akkasumas gama diraamaatiin immoo baay'ee keenya kan beeknu Sawlasaw, Beetoch, Zaman, የኛ ችሎት ከኔ ጋር እንደማለት ህርማቻ ፍሬራ ምን ለከሰና ገናብሳና ጋራማሞ ፊልሚ ኬስኮ ሀላ አደተን ዳይሬክት ወደ ሳሚ ከመልቲ ሚዲያ ነው ኮኮለ ሱር ሰገለ አደተን ዱፍ ከበቴ ፍሬራ ራምቲ በራይ ሳምሶን ኮነን ሀላ አደተን ዳይሬክት ዱፍ ኮሌጅ ፊልሚ ከና ሳሚ ከመልቲ ሚዲያ ነው ኮኮለ ሱር ሰገለ አዳቲ daawwannaa dhiyeessanii jiru garuu fiilmii kun akka inni milkaa'uuf qaamolee nu deeggaran hedduu jiru isaan galateeffannee gara sittaatti darbe mee muraasnaa galateeffadha. Fayyeen isaan keessaa biiroo fayyaa Oromiyaa, Komishinii Turizimii Oromiyaa, dhaabbata TFG akkasuma immoo biiroo aadaa turizimii Oromiyaa akkasuma baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii Oromiyaa, baankii Awaash, baankii Siiqqee, baankii inshuraansii Awaash. Ispoonsara keenya kabajaa jaalata qaamolee keessatti kennaaf isaaniif. Qaamoleen hedduun gara biraas fiilmii kun akka inni milkaa'uuf kan nu deeggaran hedduun jiru. Biiroo Turizimii Oromiyaa nu deeggaran yeroo hamilee guddaadhaan nu galateeffadhaanidha. Kana taasisuudhaan daayirektaraa fi qopheessaa olaanaa fiilmii kanaa kan ta'e akkasumas hoogganaa olaanaa Saamikee Maltiimiidiyaa daayirektaraa fiilmii Keeskoo Samson Makonniniin hamilee guddaadhaan gara waltajjiitti naaf simadhaa haasaa
hundarraa guyyaan kun kaa'ee akka qaamaan wal arginuuf kan sababamu ta'e homaa keenya waaqayyoodhaaf galanni guddaa ta'u. Jabaataan miti ofii kan dhufus kan konkolaachisniifus gatii dandeettii qabanneefituuti. Sababa isaatiin isaaf galata guddaa qaba. Isinis immoo aartii Oromoo kabajatanii guyyaa keessa guyyaa boqonnaa keessa kana aarsaa gootanii asitti argamtanii turan isiniif jecha hin qabu. Iddoo hundumaatti na boonsitti gatii ta'ee fi warra na kabajatanii dhuftanis warra nama keessan teessanis hunduma keessaniif baay'ee isin jaalladha galatoomaan jedha. Egaa fiilmii keenyatti deebi'aa fiilmii keenya kaleessa seebbisteerraa namni muraasatti dhufee hojjetu tureefidha kan galmi baay'ee isin guunnee malee asitti nama jira ture. Filannoo baay'ee suufadha. Galmi gidduu galaadhaa Oromoon mana keenyadha eessa ijoollee garuu hinaaffaan qaba. Fiilmiin afaan Oromoo as qofaatti akka ilaalu qofaan jiran barbaada. Akka naannoo Finfinneetti yoo danda'ame akka magaalaa Finfinneetti alabaanis akka addunyaatti seenaa bareedaa gadi qabnuuf of daangeessinuu qabneetti. Maallaqa irraa fi kan kaleessatti seebbisiisnee filannoo baay'ee suufadha. Gara fiilmii keenyatti gaafa deemnu baay'ee sinteessisteerra haasaa gabaabaa goone gara fiilmiitti seenna. Keessoo gaafa jalqabne waggaa lama dura kan jaarsaa ture akka takkas uummata keenyas bohaarsaas ituma bashannansiisaa waa barsiisne kan yaada kan kaasne fiilmoota kanaan dura hojjetaman hundumaaf galata guddaa qabaa maaliif nuti isaanii argine kanas keenye artistoota warra kana duras baay'ee kabaja guddaa qabna. Haala muraasaan immoo adda goone uummata keenyas nu barsiisaas nu barsiisuu ni danda'a. Maal Oromoo gaafa qofa bareedu Oromoo iddoo gaariitti gaafa raamu bareedu ishee dura gaafa bifa galatu waggaa lama guutuutti dhamaanee waan dandeenyu amma kan keenya jaju ilaaltu biyyi keenya wanta gaarii finnee dhufeerraa waaqayyo wajjin waaqayyo gargaareera wanti kun immoo gaafa milkaa'u waan qofaa godhuti. Fiilmi kunis gaatii Saamsoon Oromoon daa'imti godhee Toorkis godhee kan qomuti kan keessadha. Kan uummata Oromoo hunduma keessadha. Artistoota hundumaa kanaafi fiilmii kootuu ta'e fiilmii keenya jala maaliif kan dudduba namoota hedduutu baay'ee dhamaa turanii kanaaf egaa baay'ee isin jaalladha iddoo deemutti baadiyyaattis magaalattis haamlee kan nuti taasisanidha. Nuni waggaa 10 meeqa keessa galeera fiilmii kana FSR'dhaan deemnee mana baaburaa keessatti fa'aa fiilmii fa'aa waadaa agarsiisaa ture. Aarsaa sana keessa darbee as geenye amma fuuldura keenya kan isaan deemanii gadi yaadu. Kaayyoon koo Itoophiyaa keessatti qofaatti akka Afrikaatti fiilmii afaan Oromoo seenaa bareedaa agarsiifamuuf achitti amma sadarkaa isaa eeguutti deemudha. Hawwiin kun immoo galmaan egaa inni guddaan isinis yoo jala dhaabattanidha. Egaa hojiin kun akka milkaa'u immoo dhaabbattoota hedduutu nu bira ture. Isaan baay'ee galateeffachuun barbaada. Ananti kan kabajanii uummata Oromoo kabajanii dhugaas hin jedha. Biiroo deemes amma danda'anitti fuulatti himannaa gaariidha. Waan danda'anitti nama bira dhaabbatanii isaan baay'ee galateeffachuun barbaada. Biiroo Fayyaa Oromiyaa, Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa, Baankii Siinqee, Baankii Awaash, Inshuraansii Awaash, akkasumas TFG mootummaa fi baay'ee galateeffachuun barbaada. Lubbuu Speeshaal Kilinik naannoo Saarisitti kan argamu baay'ee mana sabboontotaadha. Mana sana gaafa deemtanii gammadanii baatu waan humna isaa qabu wajjin turaniiru. Bulchiinsa magaalaa Naqamtee, bulchiinsa magaalaa Adaamaa, bulchiinsa magaalaa Lagataafoo akkasumas magaalaa Dukamte waan danda'ame jabaadhu kunis xiqqaatas miti sitiraataas miti jedhanii kan qofaas miti yeroo hundumaa aartii Oromoo jala kan jiran Havring Construction boordiif qabu akkasumas guutamaa bulaatu yaadaanis waan hundumaa nu wajjin turanii hunda isaanii odaa tiraanspoort waliif koffii dhugaas hin jedha akka tadi yoo nurraan fadhe ifa manaa godha hunduma isaaniif waliifis mana keekis waan tokko kophee tokko waan tuksisni waan dandeessu cina jirana jedhu hunda isaanii yoo dubbate immoo tarii dogoggoras ifa manaa godha anamti kan kabajatanii uummata Oromoo kabajatanii amma lubbuun koo jirtutti aartii Oromoo ibsuuf dubbatti hin jedhu namni kun immoo akkas bareedee qindaa'ee akka ta'uuf sabni kibbaa kaleessaa kaateesu mana kana kan baay'ee bareechaa ta'e sabni kibbaa baay'ee galateeffachuun barbaada. Egaa fiilmiin kun artistoota haaraa dhaloota haaraa bakka buusaadha kan inni dhufe. Seenit Gitaala, Seenit Gizaachuu balaloodhaan beekna amma fiilmiidhaan dhuftee inni hamileedhaa kennaafi. Akkasumas namoota hedduu bakka biraatti beeknu gara fiilmiitti nuuf deemteera keessuun gammadaa olaanaa fiilmii kana irra jiranis haala dinqiidhaan qabatee
Keessumayyuu baay'eedha artistoonni buleeyyii baay'eetu jiru. Kanaafuu keessumoonni galata guddaa qaba. Akkasumas dhaloota haaraa oomishuu aartii Oromoodhaaf immoo artistoota haaraa baay'ee nuuf gumaachaa jiran galata argadhaa inni ammas ola deebine. Fiilmiin kun as qofatti ilaalamee dhaabbata miti. Yookaan immoo fiilmiin eebbifamee magaalaa Finfinnee keessatti hafa. Keessumoonni garuu kaayyoo guddaa inni qabatee jiru magaalota Oromiyaa keessa jiran hundumaa waliin ga'uu waan ta'eef isin immoo maaliin deeggaruu dandeessu jechuudha beeksisuudhaan toora miidiyaalee hawaasaa adda addaa irratti sirriitti beeksisuu akkasumas immoo namootaan waliin ga'uu qabna jechuudha. Maaliif aartii Oromoo jechuun aartii keenya kanuma keenya kan saamii miti fiilmichi yookaan immoo kan tuuta kanaa kan piroodakshinii TV kanaa miti kan keenya maaliif maqaa Oromoo jedhu dudduubaa qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu hundumti keenya kutaa magaalota Oromiyaa hundatti yeroo agarsiifamu beeksisa gama toora miidiyaalee hawaasaatiin beeksisuun dagatina namootaan goosuu waan dagatina baay'ee jaallattu fiilmii kana booda daawwattu waan ta'eedha. Hayyee kana nuti godinaalee Oromiyaa hundumaarra deemee yeroo garaagaraa fiilmiin afaan Oromoo ni eebbifama garuu naannoo Finfinnee keessaa bahu eebbifamuu isaa yoo arginu ta'e hawaasni keenya yeroo garaagaraa sooshaal miidiyaadhaan komii mataa isaanii dhiyeeffata keessumoo garuu yeroo gabaabaa asitti fiilmii kana godinaalee Oromiyaa hundumaa waliin ga'ee uummata Oromoo biraan akka gahu abdii guddaa qabna. Kanatti aansu immoo sirna sartifikeetii yookaan waraqaa ragaa kennuuti ceena. Egaa waraqaa ragaa yeroo kenninu saamiin amma danda'u galateeffateera. Garuu fiilmii kana keessatti irra jireessaan kan fiilmii kana deeggartan keessummaa kabajaa ta'uudhaan asitti kan argamtan isin daawwattoota keenya. Hamilee guddaan isiniif mala isiniif. Amma immoo waraqaa ragaa kan nuuf kennan keessummaa kabajaa obbo Guutamaa boodaatuu gara mata citra firuu ragaa nuuf kennu saganaa fi wanta biroo. Tole kallattiimaan yeroo maqaa keessan waamuu ariitiidhaan gara waltajjiitti nuuf dhuftu. Egaa sa'aatii keessan baay'ee isin jalaa fudhanneerra nuuf galchitu. Egaa kallattiimaan gara fiilmiitti darbina sirna sartifikeetii kennuu kana booda jechuudha. Yeroo maqaa keessan waamuu ariitiidhaan gara waltajjiitti kottaa. Hayyeega waraqaa ragaa kan laannuu fi namoota humna nuuf ta'an akkasuma immoo lafee dugdaa nuuf ta'an keessaa kolleejjii yuunivarsiitii Rift Vaalii isa jalqabaadha. Isa kanaa fi Rift Vaalii yuunivarsiitii. Bakka bu'aan Rift Vaalii yuunivarsiitii bakka bu'aa hamilee keessan nuuf kennaa fi bakka bu'aan yuunivarsiitii Rift Vaaliidha. Okey, sirnaamitti darbina. Komishinii Turizimii Oromiyaa. Komishinii Turizimii Oromiyaa irraa bakka bu'aan naa galateeffadhaa gara sirnaamitti darbina. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa. Lafee dugdaa aartii Oromiyaa kan ta'e Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa bakka bu'aan jiraatee hamilee keessan nuuf kennaa fi aartii Oromoo deeggaruudhaan irratti kan hojjenne baankii uummataa kan ta'e Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa hedduu isaan galateeffannaa. Baankii Gadaa. Hundeeffama irratti kan argamu Baankii Gadaa bakka bu'aan yoo jiraate bakka bu'aa Baankii Gadaa nu galateeffadhaa. Sirnaamitti darbina. Dhaabbata Bishaan Gooldii. Bishaan Goold bakka bu'aan hamilee guddaadhaan nu galateeffadhaa. Waldaa Aksiyoona Fayyaa Waliif. Waldaa Aksiyoona Fayyaa Waliif. Waldaa Aksiyoona Fayyaa Waliif yeroo dhiyootti hundaa'ee magaalota Oromiyaa keessatti hojii kan hojjechaa jiru. Waldaan Aksiyoona Fayyaa Waliif bakka bu'aan jiru gara sirnaamitti darbinaan nu galateeffadhaa. Abbaa qabeenyaa Havariin Konistiraakshን kan ta'e Abdii Fiqaaduu. Havariin Konistiraakshን Abdii Fiqaaduu bakka bu'aan yoo jiraate nu galateeffadhaa hamilee guddaadha. Baankii Awaash. Boguutamaan asumatti abdii bakka bu'anii nuuf fuudha sartifikeeticha hedduu galatoomaa. Kaampaanii Inshuraansii Awaash. Baankii Awaash bakka bu'aan yoo jiraate Baankii Awaash akkasumas Inshuraansii Awaash. Kaampaanii Inshuraansii yeroo malee. Inshuraansii Awaash.
warri inshuraansii hawaasa garuu mucaa kana dagatii nama baankii awaash yookaan lamaan isaanii bakka bu'uudha. Afrik Construction. Baankii awaash hedduu nu galateeffadhaanii galatooma. Inshuraansii nu fudhachuu. Afrik Construction. Baankii Oromiyaa. Baankii uummataa kan ta'e baankii Oromiyaa mee nu galateeffadhaanii. Biiroon dhukkubaallee baay'eedha. Biiroo Fayyaa Oromiyaa. Biiroo Fayyaa Oromiyaa. Bakka bu'aan hin jiru. Tole nu galateeffadhaa moo bakka bu'aa jiraa duuba? Bakka bu'aa miti nu galateeffadhaa baankii dhiifama Biiroo Fayyaa Oromiyaa. Akkasuma immoo isaaniif yoo milkeessaa taate wayyaa isaanii bakka bu'ee dhiifama gaafadhe waan ta'eef obbo Guutamaa Mulaatu. Hamilee guddaa nu galateeffadhaanii. Filmiin kun jalqabamee amma ta'e xumuramutti deeggarsa barbaachisu hundumaatiin bakka bu'uudhaan isaan jabaadhutti jechaa turanii hedduu galatoomaa. Hayyee isaaniif bakka teessuma isaaniitti hamilee dhaabbisu Tole galatoomaa taa'umsa isaanii gaggeessaa hamilee guddaadha. Waloodhaan yeroo isheen walaleessitu afaan ijoollummaa ishee hawaasanaan kan walaleessitu amma immoo gara fiilmiitti dhufteetti ol adeemtuu Seenet Gizaachoo. Akkasumas Rosa Abbebe. Rosa Abbebe. Hamileedhaan gara waltajjiitti nu dhufeera. Rosa Abbebe. Inta bara Siisay Mootummaa utuu daandootti kallattii himata. Hamilee nu kennaafi egaa asirratti meera fiilmiin kun walageessota akkasumas artistoota haaraa baay'ee fidee dhufaa jira. Ogummaa teekinooloojiitiin kan isa beeknu akkasumas abbaa arjaa teekinooloojii Robeera Firma. Hamilee nu kennaa asirratti. Dangaa keessatti yeroo baay'ee bifa isaa kan beeknu fiilmii afaan Oromoo diraamaa afaan Oromoo yeroo kaasnu yeroo baay'ee maqaan isaa duubatti dagachuu kan nuti ulfaatu nama baay'ee kabajnu artistoota dureeyyii keessaa Tasammaa Galataa Hamilee guddaadhaan isin maqaanii. Tole amma as bira galii beekataa Raahel Tola. Rahel Tola, maqaan isaa yeroo waamu hamilee naannoo fi Qananii Baay'isaa. Qananii Baay'isaa. Qananii Baay'isaa. Obsee Magarsaa. Obsee Magarsaa. Obsaa Yaadataa. Obsee Obsaa waliin kan sanadha. Tola miidiyaalee hawaasaa adda addaa irratti kan beeknu nama baay'ee jaallannu nama baay'ee kabajnu Gammadaa Olaanaa. Hamilee guddaa yeroo beeknu maqaa. Meetii Siyyuu. Meetii Siyyuu. Hamilee keessan kennaa beeku. Gammachiis Tarrafa. Ermiyaas Zaaqataa. Garaartuu Obsaa. Hamilee keessanitti dhiqaa. Daani'el Bultii. Daani'el Bultii. Daani'el Bultii. Abel Tasfaye. Abel Tasfaye. Marta Tasfaye. Hamilee keessanitti xiqqaadha. Leet Makonnen. Leet Makonnen. Yordaanos Tashoma. Warqina Gizaaw. Fiilmii kana irratti meekaap aartistii ta'uudhaan immoo
Hannaa Baqqaanaa akkasumas dizaayinar Hannaa akkasumas meeqaap artistiidha Oromiyaa Dizaayin. Saawundi tiraakii akkasumas immoo beekaa kennaa hojjechuufi gammachiis bultii ogeessa sagalee gammachiis bultii. Saawundi tiraakii fiilmii kanaa irratti kan hirmaatte kennaa balaa yookaan dhiira yookaan shamarree. Kennaa balaa dhiira ifa. Malkaa Malaaquu. Daammanaa Gaardoo. ሃይማኖት እሸቱ መኮንን ያነሳ ኢየሩሳሌም ደሳለኝ አስናቀ ደሞዝ ፍቃዱ ዳኒ ነቢዩ ኢሳያስ ዳይሬክተር አፍ ቆቤሳ ዋና ፊልም ከና ሳምሶን መኮንን Amrina Kinabi. Tole artistoota fiilmii kana irratti hirmaatan hunda isaanii kan asirratti argitanii mee akkuma isaan dhaabbatanii jiranitti isaanis nagaa si gaafatu isin immoo hamilee keessa guddaa laaf kennaafi. Editara fiilmii kanaa Barakat Taaddasa. Barakat Taaddasa. Mee hamilee guddaa laaf asirratti. Tole, egaan hundumti keessaniyyuu daayirektara barreessaa fiilmii kanaa dabalatee taatotni qoodafattoonni fiilmii kanaa hundi keessaniyyuu guyyaatti fiilmii keessan ilaalamu guyyaa eebba fiilmii keessaniitiin baga ittiin isin ga'ee baga gammaddan. Keessummoota keenyaa isinis hamilee guddaadhaan baga gammaddan jedhanii hamilee guddaadhaan gara taa'umsa isaaniitiin akka keessaa. Akkas taanaa dubbiin salphata jechuudha. Na nyaachisu. Akkam beekamtii kiyyaan ala wanti tokko raawwannaan. Aadaa, duudhaa, seenaa, safuu Oromoo bashannansiisaa kan barsiisu. Qarshiin 500 yeroo ammaa kana faayidaa maalii qabdi jetteeti? Sereegaa. 100 duwwaa meeqa qaba? Omaan baranne. Isko Hanketi atis kako Tokumati mona Presidenti ko Congo fakkaata. What the hell you are talking about? Dhugaa afaan Oromoo yoo raafachuu dhiisuun kee ajaa'iba guddaadha. Namni eenyummaa isaa hin beekne bishaan gabateerraa. Isko Hanketi atis kako Tokumati mona Darara firako Wameekatu darbe waliin keessa baane borii keenyaaf jecha adanuu taane. Eeyyee fiilmii kana daawwadheen ba'e. Mee akkamitti agarte? Fiilmiin kun fiilmii bareedaadha. Fiilmii afaan Oromoo keessattis fiilmii haala addaa ta'een dhufe waan ta'eef fiilmichi fiilmii akka haaraatti wanti hojjetame waan ta'eef fiilmii bareedaadha. Aartii Oromoo irratti maal dabalattee yaadda? Aartii Oromoo irratti wanti baay'ee akka hojjetamuu fi akka gargaaru nan amana. Fiilmiin Oromoo kun immoo tarkaanfii tokkos akka guddachaa jiru ni mul'isa. Jechuun fiilmiin kun bifa koomeedii fi bifa koomeedii ta'ee bifa nama barsiisuun hojjetame waan ta'eef fiilmichi waan gaarii fi aartii Oromoo irratti immoo gosa lama waan ta'eef wanta dabalu tokko ni qaba jedhee yaada. Tole, kana dura fiilmii ni daawwattaa? Keessoon fiilmii afaan Oromoo kanneen duraatirraa adda isa godhu maal? Adda kan isa godhu hiikisaas jira. Irratti dabalee akkaataan hojii isaa jira. Akkaataa itti waraabbiinsaa jira.
yeroo baay'ee fiilmiin afaan Oromoo gaafa kaasamu akkaataa waraabbisaadha. Waraabbii gadi bu'aadhaan waraabama yeroo baay'ee. Afaan Oromoo yeroo baay'ee fiilmiirra diraamaadhaan beekama waan ta'eef fiilmiin Keeskoo fiilmii afaan Oromoo biroo irraa adda kan isa godhu akka waraabbisaa taatota haaraa fidee dhufeera kan guddatanii buleeyyiinis jiru keessa waan kana gatii ofitti dabalee waan haaraa fideera jedhee nan amana. Osoo hin arginiin dura erga ilaalteen booda garaagarummaa si dhufeera. Hawwiin jalqaba Keeskoo ilaaluuf keessatti uumamee fi erga ilaaltee baatee jijjiiramni jira. Jira akkan yeroo beeksisa isaa ba'aa ture baay'ee hordofaan ture sooshaal miidiyaa irratti እና gaafan hordofaa ture waan gaarii akka jiru hubadheen ture baanarii isas akka ilaalletti kana amma meediin ilaalee bee waan baay'ee irratti baradheera kolfisiisaa ta'e waan nama barsiisu tokko qaba waan ta'eef irraa baradheeras ittiin bu'aareeras. Fiilmii afaan Oromoo ni daawwatta? Ni daawwadhas ni hojjedhas. Kanaafuu aartii Oromoo keessatti jirta? Jiraanis. Fiilmiin afaan Oromoo kana ol guddachuuf maal gochuu qaba? Kana ol guddachuuf uummanni Oromoo jajjabeessuudha kan inni qabu maallaqaanis ta'ee yaadaan deeggarsaa gochuu qaba jedhee man yaada. Tole fiilmiiwwan hangarraa daawwatte irraa Keeskoo maaltu adda isa godha? Keeskoon baay'ee komeediidha. Kanuma egaa kan adda isa godhe diikooriin isaas baay'ee kan namatti toludha. Dhugaa baay'ee natti toleera. Baay'ee. Fiilmii kanaan duraati irraa adda siif ta'eera jechuudha. Baay'ees miti garuu amma tokko hundumtuu gaariidha. Akka gaarii ta'etti waan xiqqootiin wal caalu kanaaf jedheen. Yeroo baay'ee amma fiilmiin afaan Oromoo yeroo eebbifamu daawwattoonni Finfinnee keessaa harka caalaa hin hirmaatanii harki caalaan naannawa Finfinnee kan jiraatantu dhufanii hirmaatu. Afaan Oromoo danda'a sabaanis Oromoo keessa jiraachaa fiilmii afaan Oromoo keessattuu yeroo sinimaadhaan eebbifamu ilaaluuf maal gochuu qaba akkamitti gara kanatti dhufuu qaba? Inni guddaan namatu affeeruu qaba wal affeeruu qabna eessumayyuu haa ta'u wal affeerreedha minni reega namni waamicha nama gaafa nama godhudha kan namni dhufu kanaaf waamicha too walii goonee sooshaal miidiyaa irratti too wal gadhiisnee waliif gadhiisnee rakkoon uummata Oromoo keessa jiru wal jajjabeessuurraa wal komachuudha kan inni baay'isu. Fiilmii kana waan adda isa godhe too baasuu qabnu waan isa xureessuu danda'u kan isaan uummata Oromoo yeroo baay'ee kan mul'atu qeequudha malee simachuu akka bor itti fufamu jajjabeessuun yeroo baay'ee mul'atu kanuma jedhagaa. Yaada keenya kenneef guddaa galatoomaa isinis. Maqaan koo Siisaayii Mootummaa jedhama. Fiilmii Keeskoo kanarrattanis qooda fudhadhee irratti hirmaadhee hojjedheen jira. Fiilmiin kun magaalaa Finfinnee keessatti iddoo bareedaa, lookeeshinii bareedaa ta'e filatamee kan hojjetamedha. Iddoo hundayyuu fiilmii kana amma daawwadhee ba'aatii jira. Fiilmiin kun baay'ee bareeda. Haalli iddoo isaa filatan, filannoo iddoo isaaniitti irratti, haalli taatoo isaaniitti filatan. Fiilmiin kun tokko koomeedii of keessaa qaba. Koomeedii jaalalaa of keessaa qaba. Diinagdeedhaan jira, siyaasa qaba. Waan hunda wal hammatee kan jirudha. Baay'ee fiilmii akkanaa yennaa laaltee baatu sammuu kee bohaarsitee sammuu kee itti bashannantee baata. Akka daawwataattis ta'e akka hirmaataa taatoo fiilmii kanaattis fiilmiin kun fiilmii baay'ee bareedaa fi hawwataa ta'edha. Fiilmiin Keeskoo fiilmii afaan Oromoo fiilmii baay'ee bareedaa ta'e. Fiilmii kanarratti Saamsoon Mokonnin Ispiraansii fiilmii kanarra fiilmota afaan Oromoo, diraamaa afaan Oromoo akkasumas irra ce'es immoo afaan Amaariffaatiin fiilmii garaagaraa, diraamaa garaagaraa irratti hirmaatee nama hojjetedha. Saamsoon nama baay'ee cimaa ta'e, nama dandeettii addaa qabudha. Aartii Oromoo hanga danda'ame gara fuulduraatti nama ceesise keessaa nama tokkodha. Jalqaba naan jedhe yeroo waanaa kaasu fiilmii tokko miti diraamaa takka iddoo tokkotti galuudhaaf maaloo na galchaa jedheen hin kadhachaa ture yeroo barachaa itti jirutti. Amma garuu isarra darbee waa baay'ee dalagee waa baay'ee isaa hojjetee sadarkaa fiilmii isaa itti eebbisiisutti gahee guyyaarraa fiilmii isaa eebbisiisaa jira. Kanaaf namoonni akkanaa dandeettii akkanaa qaban gara aartii Oromootti dhufanii aartii Oromoo cimsuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Ittaansee waa'ee daayirektaraa fi pirooduusaraa fiilmii kanaa qofa osoo hin ta'in barreessaan fiilmii kanaa Murteessaa Biraanuu jedhama. Waa'ee isaas xiqqoo isinii kaasuun barbaada. Mucaan kun mucaa baay'ee cimaa ta'edha.
Ani waliin waa'ee fiilmii kanaa jalqaba waliin haasofnee ture haga sanarras fiilmonni garaagaraarree diraamaa garaagaraarree qabatee jira. Kanaaf rakkoo nama haga ammaa Oromoo qunnamaa jiru artistoota Oromoo qunnamaa jiru rakkoo diinagdeeti. Produuseraan argatanii faayinaanshaadhaan rakkoon maallaqaa baay'ee isaan qunnama yeroo baay'ee waa hojjechuu hin danda'an waa harkatti qabatanii warratanii gabaarra oolchuu hin danda'an uummataaf dhiyeessuu hin danda'an. Hanqinni guddaan jiru hanqina maallaqaa ta'uusaa asumaan akka hubattanan barbaada. Kan biraa Oromoon nama qabaa, waa dhabe hin jiru, iddoo qabaa, waan hunda qabaa, dachee magariisa, dachee badhaatu waan hundaan badhaate qabaa. Garuu ammas akkuma sila isinii kaase abbootiin qabeenyaa Oromiyaa, abbootiin qabeenyaa garaagaraa dachee Oromiyaa irra jiran Oromiyaa jaalatanii Oromoo jibbaniin ta'u. Kanaaf aartii Oromoo cinaa dhaabbachuun isaanii dirqama. Oromoo deeggaruu qabanii wal deeggaruu qabna, aartii keenya guddisuu qabnaas. Maqaan koo Saaraa Nuguseen jedhama. Fiilmii Keeskoon kaleessas Eeliyaanaatti eebbisiisaa turre. Har'asas eebbisiisaa jira. Baay'ee fiilmii bareedaadha. Aartiin Oromoo gara fuulduraatti waan deemaa jiru nutti agarsiisa. Hanqinnis jiraachuu danda'a. Hanqina sanas immoo kana caalaa fooyyessanii akka dhufan abdiin qaba. Malee fiilmiin afaan Oromoo baay'ee bareedaa ta'aa jira amma. Amma tokko fuulduratti deemaa jira. Wanta fooyyeffamuu qabus immoo walumaan fooyyessaa deemna jechuudha. Kaanirraa mee maaltu adda godha? Galaaltetti waan kanarraa waan ilaaltu. Okay, kaanirraa wanta adda godhu kwaalitiin qaba. Qarasaansaa taatonni isaanis baay'ee bareedaadha. Natti toleera natti kanatu adda godha natti fakkaata. Maaltu fooyya'uu qaba? Agarsiisa isaatiin yeroo baay'ee giddu gala aadaa jedhama. Sinimaawwan garaagaraa illee galee ilaalamaa jiru fiilmiin Oromoo. Keessumaayyuu immoo godinaalee illee qaqqabaa jiru. Kanaaf maaltu qabattanii yaada akkana tokko? Okay, kanarratti yaadan kennuu barbaadu Oromoon keenya yeroo baay'ee jechuun wal jajjabeessuu irratti gadi bu'uudha beektaa miti. Amma baay'inaan dhufanii fiilmii kanallee ilaaluuf dargaggootatu baay'ata malee namni gurguddaallee dhufee ilaaluun jiru. Akkuma kanas dargaggeessi baay'een aadaa isaa guddisuuf baay'ee namni aadaa Oromootti deemuun jiru beektaa. Ofima keenyaa of guddisuu dadhabna. Irra caalaa gaafa aartiin Oromoo akkas agarsiifamu kana utuu Oromoon bahee dhufee ilaalee hamma danda'etti utuu wal bukkee dhaabbatee aartiin keenyas nutis afaan keenyas aadaan keenyas hundumtuun guddata jedhee yaada. Kana kanatu fooyyessinee. Tokkummaati munaa dararaa fi rakkoo waameeqatu darbe waliin keessa baane borii keenyaaf jecha har'a danuu taane iskoo hankeeti atiis kaakoo Tokkummaati munaa dararaa fi rakkoo waameeqatu darbe waliin keessa baane borii keenyaaf jecha har'a danuu taane iskoo hankeeti atiis kaakoo Tokkummaati munaa dararaa fi rakkoo waameeqatu darbe waliin keessa baane